Oduu gabaabaan isinitti himaa jalqaba irratti mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuun bal'ina isaatti kanan darbuta. Oduu jalqabaatiin US ambaasaadara Afrikaa Kibbaa biyya ishee keessaa ari'aa akka jirtu dhaga'ame. US ambaasaadara Afrikaa Kibbaa maaliif ariiti? Afrikaan Kibbaa dhimma kanarratti deebii akkamii kennite kan dhageessan ta'a. Qorattoonni awwaalama baatii 9 dura torban tokko keessatti deebi'uuf karoorfatanii naasaarraa gara Hawaa imalan achitti danqamanii baatii 9f gara lafaatti otoo hin deebiin turanii. Qorattoonni kun yeroo ammaa kana haala akkamii keessatti argamu kan dhageessan ta'a. Daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib akka gootan viidiyoo kana immoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaarraa gara bal'ina oduutti darba. US ambaasaadara Afrikaa Kibbaa biyya ishee keessaa ari'aa jiraachuun ishee dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo ambaasaadara Afrikaa Kibbaa Ameerikaa jiruun nama jibbinsa sanyii dantaa siyaasaaf fayyadamu jechuun ibsanii. Maarko Ruubiyoo barreeffama fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin ambaasaadara Afrikaa Kibbaa Ibraahim Ruusoo US fi pirezidaantii Doonaald Tiraampiin akka malee jibba jechuudhaan qeeqanii. Waajjirri pirezidaantii Afrikaa Kibbaa immoo sanbata kaleessaa dhimma kanarratti ibsa kenneen. Tarkaanfii US kan nama gaabbisiisudha jechuudhaan Afrikaan Kibbaa hariiroo US waliin qabdu cimsitee itti fufuu qabdi jechuudhaanis ibsanii. Ameerikaatti ambaasaadara Afrikaa Kibbaa Ameerikaarraa ari'amaa jiru Ibraahim Ruusoo dhiyoo kana Tiraamp garee muraasa isa kaan irratti olaantummaa guddaa qabu ijaaraa jira jechuudhaan dubbatanii turanii. Dabalataanis Afrikaan Kibbaa garee olaantummaa warra adiin falmuun seenaa waan qabduuf ilaalchi Tiraamp kun lammiilee Afrikaa Kibbaa balaa guddaadha jechuudhaanis ibsaniitu ture. Akka odeeffannoo mootummaa Afrikaa Kibbaa bara 2018 baasee agarsiisutti Afrikaa Kibbaa keessatti lafti qonnaan bulaa dhibbentaa 72 ta'u harka warra adii akka jiru ni mul'isa. Kanarraa ka'uun dhiyoo kana mootummaan Afrikaa Kibbaa seera lafa harka warra adii jiru ittiin irraa fuudhu waan baaseef Ameerikaanis Afrikaan Kibbaa seera kana baasuu hin qabdu jechuudhaan Doonaald Tiraamp ji'a darbe keessa qajeelfama dabarseen US gargaarsa Afrikaa Kibbaaf taasistu akka addaan kutu ajajeera. Yeroo ammaa kana immoo Ameerikaan ambaasaadara Afrikaa Kibbaa biyya ishee keessaa ari'uu akka jirtu guutummaan guutuutti ibsite. Oduu kan biraatiin kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.1 ta'u guyyaa kaleessaa Itoophiyaa keessatti mudate. Kirkirri lafaa halkan kaleessaa sa'aatii 3:55 irratti mudate kun ulfaataa akka ture kutaaleen hawaasaa garaagaraa himaatii jiru. Kirkirri lafaa kun Finfinnee keessattis kan dhaga'ame yoo ta'u naannoowwan hedduutti sochiiwwan akka tures beekameera. Keessumaa namoonni gamoo gurguddaa irra jiraatan miira ture yoo ibsan baay'een isaanii kirkirri lafaa inni kaleessaa cimaa kan ta'ee fi kan kanaan dura barameerraas adda akka ta'e himaniiru. Tajaajilli jiyooloojii Ameerikaas akka agarsiisutti kirkirri lafaa kun awwaacirraa fageenya gara maayila 50 fagaatee akka mudate agarsiiseera. Kirkirri lafaa kunis reektar iskeelii 5.1 akka galmaa'es eerameetu jira. Oduu keenya kan biraatiin qorattoonni awwaalama baatii 9 dura torban tokko keessatti deebi'uuf karoorfatanii naasaarraa gara Hawaa imalan achitti danqamanii baatii 9f gara lafaatti hin deebiin turanii. Yeroo ammaa kana immoo xiyyaarrawaa yookiin mankuraakuriin SpaceX jedhamtu qorattoota awwaalama Saanii Wiiliyaamsii fi Baach Wiilmoor jedhaman gara Hawaa imalanii hin deebiin jiran deebisuuf ergamteetu jirti. Ogeeyyiin lamaan kun ji'a waxabajjii bara 2024 keessa gara Hawaatti mankuraakurii addunyaa irratti damee kanaan SpaceX waliin dorgomaa jiru Boeingin kan imalan yoo ta'u rakkoo teeknikaa Boeingin mudateen ji'oota 9f achi turanii yeroo ammaa kana immoo mankuraakurii SpaceX fayyadamuun gara lafaa deebi'uuf akka jiran dhaga'ame. Qorattoonni kun lamaan gara lafaa yeroo deebi'anis qorattoonni biroo Raashiyaa, Jaappaanii fi Ameerikaa irraa walitti bobba'an bakka isaanii bu'uun qorannoo hawaa kana gaggeessuu itti fufuus jedhameera. Namoota lamaan achi turan keessaa Saanii Wiiliyaams waa'ee turtii ishee yeroo dubbattu as jiraachuu kootti gammachuun natti dhaga'ameera jette. Yuunivarsiitii Ooppiin keessatti kan hojjetan Dr. Simoon Barbar immoo torban tokkoof deemanii ji'ootaaf hawaa keessa turuu salphaa miti jireenya maatii irratti illee dhiibbaa uuma jedhu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hoogganaan SpaceX Elon Musk qorattoota hawaa keessatti gatan jechuun Boeingin qeeqaniitu ture. Tiraamp guyyoota 8f deemanii guyyaa 300 turaniiru kan jedhe yoo ta'u Elon Musk immoo sababa siyaasaatiin achitti dhiifaman jechuudhaan qeeqe. Naasaan garuu qorattoonni kunneen akka hin gatamiinii fi dhimmoonni teeknikaa tilmaama keessa galchuu qabanis akka jiru ibse. Egaa daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf isiniif qindeessee kana gammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu akkasumallee viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Saatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa turan.